Video keenya kanarraa keessatti kan ilaallu akkaataa ittiin maaster kaardii argachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu egaa baay'een keessan maaster kaardii rakkachaatiin turre biyya keenya Itoophiyaa keessatti maaster kaardii, viizaa kaardii argachuu hin dandeessan. Online irratti kan akka Amazon irraa, Alibaba irraa, Shein irraa karaa adda addaatiin egaa wantoota barbaadan bitachuudhaaf online irratti bilbila ta'uu danda'a, maayikiroofooniiwwan adda addaa wanta barbaadan online irratti bitachuudhaaf wanti barbaachisu maalidha? Maaster kaardii yookaan viizaa kaardiidha. So kanaan dura kana rakkachaatiin turre har'a immoo akkaataa ittiin maaster kaardii argachuu dandeessanidha. Kan isinitti agarsiisu maaster kaardii kanatti fayyadamtanii immoo advertii adda addaa hojjechuu dandeessan, advertii adda addaa kafaluu dandeessanii, Facebook page yoo qabaatan Facebook irratti advertii adda addaa hojjechuu dandeessanii. Egaa wantoota baay'ee hojjechuu dandeessan jechuudha. Maaster kaardiidhaan online irratti wantoota adda addaa bitachuu dandeessan. Itoophiyaa keessatti wanta international ta'e bitachuudhaaf hedduu rakkatan jechuudha. Akkaataa ittiin maaster kaardii argachuu dandeessanidha har'a kan isinitti agarsiisu. Viidiyoo darbe keessatti kan ilaalle akkaataa ittiin Bybit akkaawuntii mataa keessanii banachuu dandeessan isinitti agarsiisee jira. Viidiyoo kana ilaaluu dandeessan. Egaa Bybit akkaawuntii yoo qabaatan immoo virtual master kaardii argachuu ni dandeessan Itoophiyaa keessatti jechuudha. Virtual master kaardii kana akkaataa ittiin argachuu dandeessanidha har'a kan ilaalu jechuudha. Virtual master kaardii kana argachuudhaaf Bybit akkaawuntii qabaachuu qabdan. Itoophiyaa keessatti master kaardii fi viizaa kaardii argachuu hin dandeessan international kan ta'e jechuudha. So kaffaltiiwwan international ta'e kafaluudhaaf baay'ee tokko rakkachaatiin turre. So amma immoo Bybitiin information addaa tokko yookaan immoo waan addaa qabateetiin nu fideetiin jira. Itoophiyaa keessatti teessanii Bybit akkaawuntii mataa keessanii banachuudhaan isa verify gootanii ergasii immoo master kaardii Bybit akkaawuntiitti fayyadamtanii virtual master kaardii argachuu dandeessan. Egaa master kaardii kana immoo akkaataa ittiin argachuu dandeessan, akkamitti banachuu akka dandeessanii fi abbaa master kaardiilee ta'uu dandeessanii online irratti kaffaltiiwwan barbaadan kafalachuu dandeessanii. So kanaafiyyuu akkaataa ittiin master kaardii yookaan immoo virtual master kaardii kan Bybitidha akkaataa ittiin argachuu dandeessan viidiyoo kana keessatti kan ilaallu ta'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haadha qabachaa. Egaa viidiyoo har'aa keessatti hundi keessaniyyuu master kaardii mataa keessanii qabachuu dandeessan jechuudha. Ammaan booda viidiyoo kana yoo ilaaltan so master kaardii kana eessa argannaa jechuu dandeessanii Bybit irraa argachuu dandeessan. Bybit akkaawuntii immoo akkamitti banachuu dandeessanii kan jedhu viidiyoo kanaan dura hojjedhee ilaaluu dandeessan. Ergasii immoo master kaardii Bybit akkaawuntii keessanii fayyadamtanii argachuu dandeessan. Master kaardii saniin immoo online irratti wanta barbaadan bituu dandeessan, order godhachuu dandeessan. Egaa gabayaadhaan gurguddaadhaan kan kaampaaniiwwan gurguddaa kan akka Amazon, Alibaba, Shein fi kan kana fakkaatan irraa wanta barbaadan bitachuu dandeessan. Online irratti order gochuu dandeessan jechuudha. So master kaardii akkamitti bitachuu dandeessan ni ilaalla. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaati waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyaatti dabalamaadha. Viidiyoo kana immoo like share gochuu hin irraanfatinadha. Like gochuun hedduu tokko isinitti ulfaata. Like godha. Akkanumallee YouTube channel kana namootaaf share gochuun hin irraanfatinadha. Amma daa'ii gara barnootichaatti. Egaa duraan dursee akkuma isiniif ibsee duraan dursitanii maal isin barbaachisa jechuudha. Master kaardii kana baafachuudhaaf yookaan immoo virtual master card. Virtual master card jechuun virtual jechuun harkaan qabuu dandeessanii online irratti garuu master kaardii ni qabdan. Harka keessaniin akka master kaardii biyyoota biraa keessatti argamu harka keessaniin qabaachuu hin dandeessan. ATM yoo qabaatan ATM harka keessanii qabatanii miti akka fakkeenyaatti isiniif kaasaatiin jira. So ATM sana harka qabdan. Isa kana virtualidha hin mul'atu. Asirratti garuu lakkoofsi isaa wanti hundumtuu kaffaltii barbaadan ittiin kafalachuu dandeessan. So virtual master card kan akkaataa ittiin argachuu dandeessan amma ni ilaalla jechuudha. Egaa virtual master card kana yoo qabaatan kaffaltiiwwan adda addaa adeemsisuu dandeessan jechuudha. Virtual master card kana bitachuudhaaf immoo salphumatti Bybit akkaawuntiin isin barbaachisa. Bybit akkaawuntii immoo akkamitti banachuu akka dandeessan verify akkaataa ittiin gochuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Irra deemuun barbaadu viidiyoo san ilaaluu dandeessan. So amma immoo garamitti seentanii gara Bybit akkaawuntiitti seentan jechuudha. Gara Bybititti ni seenaa. Bybit akkaawuntii mataa keessanii barachuu qabdan jechuudha. Hundi keessanuu virtual master card kana argachuudhaaf. Ergasii immoo gara Bybititti erga seentanii booda bakka search baariitti argama jechuudha. Bakka search baariitti argama. Bakka search baarii kana irratti maal jettanii search gootan jechuudha. Card jettanii search gootan. Card. Okay, yeroo baay'eedhaaf wanta kana nagaafataatiin turtanii. So egaa card kan jettu kun isinii dhufti jechuudha. Asirratti card kan jettutu isinii dhufa. Isee kanarra kilik gochuudhaan salphumatti master card mataa keessanii bitachuu dandeessanii. Bybit master card yookaan immoo virtual master card mataa keessanii asirratti argaatiin jirtan jechuudha. Isa kana bitachuu ni dandeessanii jechuudha. Active card kan jedhu ni argama. Isarratti akkamitti active gootaniitiin itti fayyadamuu kan dandeessan kan ilaalu ta'a. Karaan biraa immoo karaan ittiin argachuu dandeessan salphumatti asset kan jedhu ni argama. Asset kan jedhu kan isa seentanii ergasii immoo salphumatti asirratti maaltu argama jechuudha. Akkuma asirratti argattan
card now kajettu ni argamti jechuudha. Card now kajettu ni jirti, card apply now kajettu ni argamti. Egaa akkuma asirratti argattan card apply now kajettu ni argamti asirratti illee jechuudha. Search gootanii illee card jettanii argachuu dandeessan, asirrattis argachuu dandeessanii isee irra keelii gootan jechuudha. So karaan ittiin seentan karaan itti argattan tokkuma. So virtual card kana akkuma asirratti argattan card number asirratti argama, expire date ni argama, CVV ni argama. Online irratti wanta adda addaa order gochuudhaaf wanti isin gaafatu maalidha? Tokkoffaa cardidha, master card number jechuudha. Lammaffaa immoo CVV dha. CVV kana lakkoofsa digitii muraasa ta'etu argama, isallee isiniif kenna jechuudha. Isa kana akkamitti banachuu kan dandeessan amma ilaallu. So benefitiin isin argattan immoo yookaan immoo wantoonni isin argattan wantoota garagaraatu jiru. Cryptocurrency adda addaatti barbaadanii fayyadamtanii kaffaltii adda addaa kafaluu ni dandeessan online irratti, orderii adda addaa gochuu dandeessanii. Free card dha jechuudha. Waan tokko rakkoo tokko hin qabu. Worldwide dha. Akka addunyaatti addunyaan kun yeroo ammaa kana master card fi visa card worldwide dha. Biyyoonni addunyaa kun baay'een wantoota kanneen itti fayyadamanii kaffaltii biyya tokko irraa gara biyyaatti biraatti adeemsisuu dandeessan. Fakkeenya Itoophiyaatti isanii Ameerikaatti virtual master card kana fayyadamtanii kaffaltii adda addaa kafaluudhaan wanta san order gootanii gara biyya keessaniitti akka isiniif dhufu gochuu dandeessan jechuudha. So kanaafiyyuu isa kana bitachuudhaaf egaa akkuma asirratti argattan active card kan jedhu ni argama. Active card kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan active gootan jechuudha kaardii keessan kana. Ergasii immoo direct let us get started isin jedha. Egaa jalqabuudhaaf deemtanii egaa location isin argamtan location keessan irraa ka'uudhaan Itoophiyaa jiraachuu kan koo asirra select naaf godha. Isin biyya biraatti yoo argamtan biyya san select isin godha. Egaa Itoophiyaa select naaf godhee jira. Asirratti wanti isin beekuu qabdan maalidha? VPN itti hin fayyadaminaadha. Gonkumayyuu VPN itti fayyadamtan taanaan hin ta'u. So kanaafiyyuu VPN bilbila keessan irraa yoo qabaattan ofirraa cufuu hin dagatinaadha. So location yookaan immoo biyya itti argamtan select isin godhaan Itoophiyaatti argama. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Egaa akkuma asirratti argattan card application kan jedhu ni argama. Card application kan maalidha? Egaa kaardiin keessan bakka itti argamudha jechuudha. Your identity is successful verified isin jedha. Kana jechuun accounting Bybit kan koo verify godhee ture. Maalitti fayyadameetiin? ID card yookaan faayidaatti fayyadameetiin jechuudha. Isin garuu paaspoortii ta'uu danda'a, ID card itti ta'uu danda'a. Wantoota kanneen itti fayyadamuudhaan Bybit yeroo banattan verify gochuu qabna. Verify yoo hin godhin gonkumayyuu argachuu hin dandeessan jechuudha. Eligibility. So eligibility checking kun verify naaf ta'eetiin jira. Akkuma asirratti argattan congratulations naan jedha. Egaa baga gammaddee naan jedha. Inni kun identity kan koo verify waan ta'eef jechuudha. So ergasii immoo next jechuudhaan gara fuulduraatti ceetan jechuudha. Amma master card mataa keenya kana argachuudhaaf deemaatiin jira. Akkuma asirratti argatan wantoota isin fidu maalidha? Asirratti emailii keessan select isin godha. Emailiin keessan kana fakkaata. Emailii keessan jijjiiruu dandeessanii yookaan immoo isa kanatti fayyadamuu yeroo barbaadan immoo isa kana qofatti fayyadamuu dandeessanii. Egaa referral code kun optionala. Referral code yoo qabaatan referral code sana itti galchuu dandeessanii. Ergasii immoo buy condition kan jedhu ni argama. Agree jettanii isee sanarratti gootanii. Ergasii immoo emailiin kun sirriidha. Sirrii yoo ta'in immoo change kan jettu ni argamti. Seera kilik gochuudhaan jijjiiruudhaan sirreeffachuu ni dandeessan jechuudha. Ergasii immoo submit kan jettu ni argamti. Seera kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtan. Egaa akkuma asirratti argattan virtual master carding kan koo kana fakkaata. Egaa virtual master carding kan koo kana fakkaata. Egaa haala kana na dhufeetiin jira. View my application kan jedhu ni argama. Isa kana irratti kilik gochuudhaan view gochuu ni dandeessan jechuudha. Maal akka fakkaatu jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. Master carding kan koo kana fakkaata. Available balance egaa $6 dha kan na biratti argamu. Maaliif USDT Bybit irraa ni qaba waan ta'eef. Isin garuu hin qabda yoo ta'e eessa argachuu dandeessan akkamitti guutuu dandeessan kan jedhu yeroo biraa viidiyoo itti aanu keessatti kan wajjin ilaallu taha. Ammaaf garuu wanti isin beekuu qabdan asirratti baalaansii ni qaba jechuudha. $6 ni qaba. $6 kana immoo yeroo guutuu barbaade akka barbaadetti guutuu ni danda'a jechuudha. So view my application kan jedhu kana irratti kilik gochuudhaan amma immoo egaa application kana on gochuu ni danda'a jechuudha. Egaa yeroo kanatti emailiin isin dhaqqaba karaa message-tiin illee isin dhaqqaba. Akkuma asirratti argattan karaa message-tiin karaa emailiitiin na dhaqqabee jira. Master card kan koo bitachuu kan koo jechuudha. Akkuma asirratti argattan master card kan koo haala kanaan Bybit card jedha. Asirra naaf kaayetiin jira. Kana fakkaata jechuudha. Master card kan koo banachuu kan koo baga gammadinaan jedha jira. Under view isin jechuu danda'a isin. Maaliif $1 irraa qaba direct na seensisana. Isin $1 yoo irraa qabaatiin under view isin jedha. Ergasii immoo active isin godha daqiiqaa muraasa isin fudhata jechuudha. So egaa amma garanatti deemnee maal akka fakkaatu master card kan koo haa ilaallu. Asirratti immoo active card kan inni argama. Active godha jechuudha. Active card kan jedhu kana irra kilik yeroo godhu card application success dinaan jedha. Egaa application kanaadha. Egaa card dashboard dha. Card dashboard kan koo asirratti ilaaluu danda'a jechuudha. So card dashboard kana asirratti yeroo ilaaltan wantoota bal'aatu argama jechuudha. Akkuma asirratti argattan kaardiin kan koo kana fakkaata. Egaa akkuma asirratti argattan USDT tokko ofirraa hin qabu.
USDTin durattiidhaaf sun maalidha? Doolaarri 6 sun maalidha? Kan maalirraa qabudha? Kan Bybit irraa qabudha. Inni kun immoo asirratti kaardiin kan koo kana fakkaata. Egaa kaardiin kana fakkaata jechuudha. Egaa top up gochuudhaan guutuu danda'a. Akkamitti akka guutan boodarra isinitti agarsiisa. Asirratti available balance kana next jechuudhaan egaa daneetan jechuudha. Egaa akkuma asirratti argattan Bybitiin kan koo akkanas shartatti yeroo gaggootan ilaaluu dandeessan akkuma asirratti argattan egaa Bybit virtual master kaardiin kan koo kana fakkaata. Isa kanaadha jechuudha. Mallattoo ijaa kana tuquudhaan master kaardii nambarii kan koo asirratti arguu ni danda'a. Wantoota bal'aa information bal'aa asirratti ilaaluu ni danda'a jechuudha. So Bybit virtual master kaardiin kan koo isa kanaadha. Wanti isin dogongoruu hin qabne wanta tokkotu jira. Asirratti information tokko guutuu qabdan master kaardii keessan irratti. Kanas gochuudhaaf salphumatti mallattoo ijaatu argama gubbaa kanarratti akkuma asirratti argattan Bybit master kaardii keessan yookaan immoo visa kaardii keessan irratti mallattoo ijaatu argama. Mallattoo ijaa sana irratti kilik gochuudhaan salphumatti information tokko guutuu qabdan. Asirratti fakkeenyaaf akkuma asirratti argattan virtual master kaardiin keessan kana fakkaata. Billing addressiin wantoonni tokko hin guutamne guutuu qabdan. Fakkeenyaaf addressii isin itti argamtan ni guutan. Addressii fakkeenyaaf bakka itti argamtan ni guutanii an almost Addis Ababa jedheetii yoo guute isin akka barbaadanitti waan barbaadan jettanii guutuu dandeessan. Ergasii immoo postal code postal code Addis Abaadha yookaan immoo magaalaa guddittii biyyattiidha kuma tokkodha. Postal code isa argannaa jechuu dandeessanii haala kan koo telegiraama irra isiniif kaa'ee jira waan ta'eef kan naannoo isinitti argamtanii postal code naannawa Addis Abaatti argamaniif kuma tokkodha. Kan Baalee Roobee fakkeenyaaf 45 40dha. Akkas jecha garaagarummaa qaba jechuudha. Isa inni guuttanii ergasii immoo city-dha. Magaalaa itti argamtan fakkeenyaaf ni guuttanii so an almost bakkuma itti argamu ni guuta jechuudha. Egaa haala kanaan ni guutan jechuudha. Ergasii immoo wantoota kanneen guutuu hin dagatinaadha. Sababni isaas addressii keessan isa master kaardii keessan irratti guutamuu qabu waan ta'eef. So ergasii immoo neekisitan. Egaa neekis jechuudhaan gara fuulduraatti deemtanii ergasii immoo akkuma asirratti argattan area code kan jedhu ni argama. Area code keessan asirratti galchitan. Fakkeenyaaf area code jechuun Itoophiyaadha waan ta'eef Itoophiyaadha kan filatan jechuudha. Asirratti isa kana dogongoruu qabdanii jalqaba irratti isiniif ibsuu qaba ture. Asirratti Itoophiyaadha. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keessanitti guutan. Lakkoofsa bilbilaa itti fayyadamtan jechuudha. Fakkeenyaaf 9 jedheetiin itti fufa jechuudha kan koo. Ergasii immoo isa kanaan jechuudha ammaan booda master kaardiin keessan direct kan active ta'u jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa keessan area code Itoophiyaadha. Biyya biraatti argamtan area code biyya itti argamtanii san guutan. Ergasii immoo 51dha jechuudha kan Itoophiyaadha. So kan biyya biraa immoo garaagarummaa qaba. Ergasii immoo lakkoofsa bilbilaa keessan ni guutan. Ergasii immoo submit gochuudhaan gara fuulduraatti seentanii jechuudha. Yeroo kana koodiin isiniif ergama dijiitii 6 kan ta'e karaa emailii keessaniitiin emailii keessan irra seenuudhaan koodii san argachuu qabdan jechuudha. Dirqama keessanii. So koodiin kun direct isiniif ergama karaa emailiitiin emailii irra seenee immoo wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Akkuma asirratti argattan emailiin naaf ergameetiin jira. So emailii kan koorratti koodii naaf ergame kana copy gochuudhaan dijiitii 6dha. Ergasii immoo asirratti paste godha jechuudha. So asirratti wanti isin hubachuu qabdan kanadha. Egaa yeroo master card successful naan jedha jechuudha. Card management isin jedha. Egaa virtual master cardin kan koo kana fakkaata. Egaa coming soon isin jedha. Egaa wantoota baay'eetu jira. Physicalidhaan yeroo dhufutti akka isiniif dhufu gochuu dandeessanii. Virtual visa cardin kan koo kana fakkaata. Visa cardii haala kanaan argachuu dandeessanii. Ergasii card number asirratti argama. Maqaan kan koo asirratti argama. Expire date asirratti argama. Wantoota baay'eetu argama jechuudha. Egaa detailii isinitti agarsiisuu hin barbaadu jechuudha. Asirratti kana fakkaata jechuudha. So isa kanadha jechuudha. Salphumatti haala kanaan active gochuu qabna jechuudha. Is information kana guutan malee active hin ta'u active godhaadha. Active gochuudhaaf immoo mallattoo ijaa sana irra kilik gochuudhaan salphumatti active godhachuu dandeessanii jechuudha. Egaa kana fakkaata jechuudha. So haala kanaan wantoota adda addaa kaffaltiiwwan adda addaa raawwachuu ni danda'a jechuudha. Asirratti wantoota baay'eetu jira. Egaa transaction adda addaa raawwachuu ni danda'a. Amma immoo virtual master card kana arganneetiin jira, banadheetiin jira. So amma immoo akkamitti qarshii guuteetiin qarshii asirratti argamu kanatti fayyadamuudhaan online irratti meeshaa barbaade yookaan immoo wanta barbaade bitachuu danda'a. Order ittiin gochuu danda'a kan jedhu haa ilaallu. Amazon irraa ta'uu danda'a. Alibaba irraa ta'uu danda'a, Shein irraa ta'uu danda'a. Egaa kaampaaniiwwan online irratti gurgurtaa adda addaa adeemsisan bilbila adda addaa ta'uu danda'a, wanta barbaadan maayikiroofoonii adda addaa wanta barbaadan bitachuu dandeessan jechuudha. So kanaafiyyuu asirratti available balance kan koo duwwaadha. Inni duratti maal irraa qaba? Bybit account kan koo irraa qaba USDT 6. Asirratti garuu hin qabu master card kan koo irraa. So maal gootanii guutuu qabdan. Guutuudhaaf immoo keenya keessatti guutuudhaaf karaa kiriptoo adda addaatiin guutuu qabna malee hin dandeenyu jechuudha. Karaa adda addaatiin fakkeenyaaf kiriptoo karansiitti fayyadamne direct namni akka nuuf ergu gochuudhaan guuttachuu dandeenya. Inni biraa immoo P2P irratti bitachuudhaan top up gooneetiin salphumatti guuttachuu dandeenya jechuudha. So akkamitti guuttan kan jedhu haa ilaallu. Asirratti top up kan jettu ni argamti ishee irra kilik gootan. Hedduu tokko salphaadha. Steepii garuu hin dogongorinaadha. Egaa ergasii immoo asirratti wantoonni argamu maalidha? Select payment method kan jedhu ni argama. Deposit crypto fi receive from Bybit user. Namni USDT isiniif erguu danda'u yookaan immoo
namni isiniif erguu danda'u crypto isiniif erguu danda'u yoo jiraate receive from Bybit user kan jedhu fayyadamtanii deposit cryptoon immoo deposit gochuu dandeessan direct yoo qabaattan jechuudha. Ofii keessan yoo qabaattan deposit gochuu dandeessan ankan koo deposit godhee isinitti agarsiisa. Nama biraa irraa garuu receive from Bybit users kan jedhu irraa kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemuudhaan salphamatti userii keessan irraa fudhachuu dandeessan akka isiniif ergu gochuu dandeessan. Ergasii egaa asirratti referral code yoo qabaattan asirratti ni guuttanii yookaan immoo ni dhiiftanii asirratti sanduuqa kanarratti tiik gochuudhaan ergasii immoo active Bybit pay kan jedhuun argama isarra kilik gootanii ergasii immoo maaliin adreesii ni argattan jechuudha. Asirratti adreesii isa kana copy gochuudhaan yookaan immoo scan gochuudhaan egaa namni asirratti akka isiniif godhu receive godhachuu ni dandeessan jechuudha. Hedduu tokko salphaadha karaan ittiin argattan. Kan biraa immoo deposit crypto kan jedhu argama. Deposit crypto kan jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo akkuma asirratti argatan USDT yookaan toonii yookaan karaa adda addaatiin adreesii kana copy godhachuudhaan deposit gootan jechuudha. Gara walletii keessaniitti jechuudha. Fakkeenyaaf USDT kan jedhu kanarra kilik gochuudhaan USDT jettanii search gochuu dandeessan. Ergasii immoo USDT asirratti kilik gootanii select chain kan jedhu ni argama. Isarratti select chain yookaan immoo blockchain network keessan ni filattan. Fakkeenyaaf Ethereum ni jira, Ethereum 20 ni jira, Tonin ni jira, TRC 20 ni jira, training jechuudha. Egaa Solin ni jira, wantoota baay'eetu jira. Kana keessa isin yeroo baay'ee kan filatan maalidha? Ton networkidha. Blockchain keessan Ton network ta'uu qaba. So Ton network filattan. Yeroo baay'ee namni kan itti fayyadamu isaadha. Isin TRC 20 illee fayyadamuu dandeessan. Network blockchain networking kamidha jechuudha. Ton itti fayyadamtan isin. Ton kan jedhu kanaan filattan jechuudha. USDT ta'e kan Tonidha. Ergasii immoo adreesii kan argaatiin jirtan. Adreesii kana argaatiin jirtanii miti adreesii kana copy godhatan. Adreesii kana copy gochuudhaan maaliif nama irraa bitachuu barbaadaniif erguudhaaf deposit gochuudhaaf yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf an eessarraa deposit gochuudhaaf deema yoo jettan jechuudha. Adreesii kana bichaa qofa copy godhee Telegram walletii kan koorraa gara Bybit account kan kooti yookaan immoo gara adreesii kanaatti doolaara muraasa ni erga. Achumaan argitanii jechuudha. So adreesii kana wallet adreesii kana copy godhadha jechuudha. Direct copy godhadha. Copy godhadhe jira. Copy successful naan jedhee ittiin jira. Egaa isa kana adreesii kana copy godhadha. Adreesii kana garuu dogongoruu wanti isin hin qabne. Maallaqa kana dhabuu dandeessan. Garanatti erga jettanii fakkeenyaaf Telegram wallet irraa ta'uu danda'a. Bybit irraa, Binance irraa ta'uu danda'a. OKX irraa ta'uu danda'a. Bitgate irraa ta'uu danda'a gara barbaadanii hiriyyaan keessan akka isiniif ergu godhuu barbaadan ta'a. Irraas dhuunfatti bitachuu dandeessan. Adreesii kana naaf ergitanii salphumatti narraa qarshii baankii Itoophiyaatiin kafaltanii narraa bitachuu dandeessan. Crypto currency barbaadan USDT ta'uu danda'a, Toonii ta'uu danda'a. Crypto currency kamiyyuu bitachuu ni dandeessan. Ni gurguras ni bitas jechuudha waan hojjedhuuf jechuudha. So crypto kamiyyuu argachuu dandeessan. Nama erguu fi barbaadan saniif isa kana adreesii kana copy gochuudhaan ni ergitaniif jechuudha. Ergasii immoo copy godheetiin jira miti. Amma immoo akkamitti gara virtual mastercard kan goote akka guutu isinitti agarsiisa. Maaliin Telegram wallet irratti isinitti agarsiisa. Isin kan biraatti fayyadamuu dandeessanii stepin jiru as keessaa ni baha. Gara Telegramatti seenaa, gara Telegramatti ni seenaa. Ergasii immoo walletii kan koorra seenaa, Telegram wallet jechuudha. Ergasii immoo walletii kan koo OP wallet kan argama isarra kilik godha. Egaa amma maal erguudhaaf deema jechuudha. Doolaara erguudhaaf ni deema. Doolaara muraasa ni ergaa ergasii achumaan argitan jechuudha. Master card kan koorratti doolaari kun direct ni seena. Ergasii immoo maal erguudhaaf deema jechuudha. Doolaara. So doolaara muraasa ni ergaa jechuudha. Doolaars kan jedhu kana ni filadha. Doolaars kan jedhu kana yeroo filattan asirratti wanti isin dogongoruu qabu send gochuudhaaf deema jechuudha. Asirratti receive fi send itti argama. Erguudhaaf waan ta'eef send gootan. Egaa transaction fee isin gaafata muraasa kan ta'e jechuudha. Transaction fee san ni kafaltan dirqamaadha. Transaction fee jechuun kaffaltiin kun raawwachuudhaaf akka transaction fee akka taxiitti kan isin irraa muru jechuudha. Ergasii immoo Telegram connect ni jira external wallet or exchange kan jedhu ni argama. Your Ton wallet kan jedhu ni argama. Isaan kana keessa external wallet or exchange kan jedhu kana filattan. Exchange maaliti? Bybit itti erguudhaaf deema waan ta'eef. So kanaafiyyuu exchange kana filadha. Ergasii immoo adreesii duratti copy godhe sana asirratti paste godha. Adreesii kana akka hin dogongorre asirratti networkii ni filattaniif networkiin duratti isin jedhu sun maalidha? Tonidha. So TRC 20 ni argama, ERC 20 Solana ni argama. So Toonii dha waan ta'eef Toonii filadha jechuudha. Toonii filatan asirra networkii Wisdom networkiin akka hin dogongorre. Wisdom networkiin isa kanaa fi inni duratti Mastercard keessan irratti copy gootan inni kun jechuudha. Adreesiin kun gara ta'uu qabu. Asirratti USDT asirratti ture maalidha? Tooniidha. Networkiin isaa gubbaa kana irratti argaatiin jirtanii networkiidha. Inni kunii fi inni asirratti argaatiin jirtan networkiin isaa maalidha? Adreesii erga itti galchitanii booda maalidha? Toonii ta'uu qaba. Fakkeenyaaf TRC 20 yoo ta'e gonkumayyuu ni nyaatamtan qarshiisan jechuudha. USDT kun yookaan immoo doolaarri kun direct
wallet sanarratti hin seenu yookaan immoo master card keessan sanarratti hin seenu jechuudha. So kanaafiyyuu galcheetiin jira. Ergasii immoo continue kan jettu kanarra kilik godhaa. Ergasii immoo doolaara hammam guutuu akka barbaadan ni filattanii fakkeenyaaf egaa doolaara muraasa godha. Doolaara 3 nan godha. Isin doolaara hanga barbaadanii achirratti galfachuu dandeessanii. Ergasii 3 dha kan galchaatiin jiru. Egaa balaansii nan qabu USDT 5 dha. 5 keessa 3 ni irra jechuudha. Ergasii immoo continue jettan yookaan immoo max kan jedhu irra kilik gochuudhaan guutuu erguu dandeessan. Akkuma sanatti agartan kan erguudhaaf deemu doolaara 3 dha. Fi ammoo maal na gaafata? Doolaara tokko na gaafata. Waan ajaa'ibaa baay'ee tokko na nyaata isinitti agarsiisuudhaaf qofa jechuudha. Doolaara baay'ee nyaata. Asirratti garuu exchange wallet Telegram wallet itti osoo hin taane maalitti fayyadamuu qabdan? Binance fi Bitget yookaan immoo OKX itti fayyadamaadha. Telegram wallet irraa gara Bybit itti exchange itti yeroo ergitan xiqqoo fi doolaara takka na nyaataatiin jira. Ani isinitti agarsiisuudhaaf almost so doolaara tokko ni kafala. Walii galatti doolaara 4 ni kafala jechuudha. So ergasii immoo continue the send kan jettu irra kilik gochuudhaan ergasii immoo passcode kan koo itti galfadha. Passcode ittiin kanan dura lock godhe jechuudha Telegram wallet kan koo. Ergasii immoo USDT sent nan jedha. So done godha. Egaa amma immoo master card kan koo irra ni deema jechuudha. Gara Bybit account itti ni seena. Maaliif master card kan koo irratti naaseenuu qaba jechuudha doolaarri kun direct. So uf duuba baatanii refresh gootan jechuudha. Refresh gootanii egaa haala kanaan ergineetiin jirra yeroo muraasa booda USDT kun master card yookaan immoo virtual master card kan koo irratti ni gala. So doolaara immoo duratti garanatti ergineetiin jirra. Isa kana active yoon godhanii hin godhatin dhageeffatan ko doolaarri kunis garanatti hin galu. Master card kun active hin taane waan ta'eef information akka guutuun dagatinaadha. Akkana shartatti yeroo gootan mallattoo ijaatti argama. Mallattoo ijaa sanarra kilik yeroo gootan information keessan bakka itti guutan isinii fida. Bakka sanarratti information keessan guutuu isinii fida jechuudha. Akkuma sanatti agartan virtual visa card kan koo doolaara 2.99 qaba jechuudha. Doolaara 3 almost jechuudha kan garanatti ergine naaf seeneetiin jira. Kaardiin kan koo kaardi nambariin asirratti argama. Expire datein isaa asirratti argama. CVC yookaan immoo CVV wanta jedhamutu jira. Innis asirratti argama. Wanti yeroo baay'ee barbaachisaa ta'e maalidha? CVV isin gaafata yookaan immoo CVC isin gaafata. Wanti kun koodii xiqqoodha. Koodii kanaan fayyadamtanii online irratti jechuudha. Asirratti maqaa kan koollee asirratti argama jechuudha. Egaa kana fakkaataa jechuudha. Hedduu tokko salphaadha miti. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Egaa haala kana virtual visa card yookaan master card argachuu dandeessanii jechuudha. Akkaataa ittiin guuttachuu dandeessanillee yeroo barbaadan maal gootanii top up keetti waan kilik gochuudhaan step duratti isiniif agarsiisaniin guuttachuu dandeessan. Akka irraa fayyadamtan immoo abdiin qaba. Egaa kana fakkaata jechuudha. Doolaarri ani asirraa qabu doolaara 3 almost naannoo san ni qaba. Isa kanaan order godhachuu ni danda'a. Akka barbaade wanta barbaade online irratti order godhadhee bitachuu ni danda'a. Egaa viidiyoo keenya kanarraa keessatti master card mataa keessanii virtual master card kana harka qabachuu hin dandeessanii deemuun hin dandeessan. Garuu online irratti CVV qaba yookaan CVC qaba. Akkanumallee expire date ni argama. Expire date isaa ni haaromsitanii yeroo yeroodhaan akkaataa ittiin haaromsitan immoo adeemsa keessa kan ilaalu ta'a. Yeroo barbaadan immoo guutuudhaan cryptocurrency adda addaa irraa namni akka isiniif ergu gochuu dandeessan, ofii keessanii haala kanaan bitachuu dandeessan, P2P irratti bitattanii guuttachuu dandeessan, ergasii immoo isa kanaan online irratti wanta barbaadan bitachuu dandeessan jechuudha. Akkamitti online irratti order ittiin gochuu dandeenya kan jedhu immoo akka isiniif hojjedhee barbaadan lakkoofsa tokko komentii alatti barreessaadha isiniif hojjechuu ni danda'a. Viidiyoo kan koo kanarraa asirratti xumuree jira. Virtual master card yookaan visa card akkamitti argachuu dandeessan Itoophiyaa keessatti kan jedhu har'a isinitti agarsiisee jira. Akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin kan wal arginu ta'an gasitti nagaan naa tura isiniif jecha warroonni YouTube channel kanaaf haarawwatan immoo subscribe, like, share gochuun irraa uffatinaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin wal argina hangasitti nagaan naa tura.